Waraanni Oromiyaa fi Amaaratti geggeeffamu nu yaaddessa jedhan biyyoonni lixaa. Waraanni naannolee Oromiyaa fi Amaaratti geggeeffamu isaan yaaddessuu ibsuun akka dhaabbatuuf biyyoonni lixaa kanneen akka UK, Kanaadaa fi Awustiraaliyaan fa'aa waamicha dhiyeessan. Waggaa tokkoffaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ilaalchisuun biyyoonni 10 ibsa sadaasa 2 bara 2023 baasanii naannolee Oromiyaa fi Amaaratti walitti bu'iinsi geggeeffamu kan nama yaaddessuudha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee Piriitooriyaa waggaa haaraa mallatteessaniin Tigraayitti namoonni jireenya idileetti deebi'uu danda'uu isaaniifis biyyoonni lixaa kun ibsa baasaniin ajaa'ibsiifatan. Garuu immoo naannolee baay'inni uummataa biyyattii harka guddaa qabatan lamaan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee haala yaaddessaa irra jira jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti waggootaan darbaniif humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa ture itti fufee jira. Godinoota naannoo Oromiyaa sochiin hidhattoota woboo itti heddummaatu kanneen akka godinoota lixa Oromiyaa, Giddu Galeessa, Kaabaa fi Gujii keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa waliin taasisan lubbuu namoota nagaa gaaga'amaa qabeenyi hedduus manca'aa jira. Bakkeewwan hedduutti sochiin geejjibaa diinagdee fa'aa danqamaa jira. Kaaba Itoophiyaatti waraana waggaa 2 gaggeeffamaa ture waliigaltee Piriitooriyaa furmaata argachuu hordofee naannoo Amaaratti mootummaan humnoota addaa deebisee ijaaruuf tarkaanfii fudhatee wal qabatee naannicha keessatti diddaa mudateen naannichatti walitti bu'iinsi itti fufee jira. Mootummaan naannoo Amaaraatis labsii yeroo muddamaa labsuun hidhattoota faannoo wajjin lolatti erga seenee ji'a 4 guutee jira. Naannichatti sababa walitti bu'iinsa kanaan sarbamni mirga namoomaa guddaan mudataa akka jiru Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaa torbaanuma kana ibsa baasee ture. Naannolee lamaanuu Oromiyaa fi Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun bakkeewwan hedduutti sochiin idilee danqamaa jira. Namoonni hedduus qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa 2 ture nagaan fala argachuu isaa akka isaan gammachiise kan ibsan biyyoonni lixaa ibsa waloo baasanii naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufuun garuu nu yaaddesseera jedhan. Qaamoleen wal waraanutti jiran kun lubbuu lammiilee nagaaf eegumsa akka godhanii fi wal dhabdee isaanii karaa nagaan mariin akka fixanatinis waamicha dhiyeessan. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa Piriitooriyaa erga walii mallatteessanii waggaa 2 guuteera. Tigraayitti namoonni jireenya idileetti deebi'uu danda'aniiru. Haa ta'u garuu namoonni bakkeewwan loltoota Eertiraa fi humnoota Amaaraa jalarra jiran buqqa'an miiliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaaniitti ammayyuu akka hin deebin bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa. Antoonii Bilinken humnoonni Eertiraa guutummaatti Itoophiyaa keessaa bahuu qabu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken humnoonni Eertiraa guutummaatti Itoophiyaa keessaa bahuu qabu jechuun hubachiisan. Kana malees walitti bu'iinsa naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biratti deemaa jiru kan nageenya Itoophiyaa dadhabaa ta'e bal'aaf saaxiluu nu yaaddessa jedhan. Waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee waggaa tokko booda humnoonni Eertiraa kaabaa fi kaaba bahaa Tigraay keessatti gandoota 52 dhuunfachuu itti fufanii akka hammeenyaa raawwachaa jiru jedhan. Kana malees Antoonii Bilinken Itoophiyaas ta'e Eertiraan wantoota wal dhabdee kakaasanirraa of qusachuu akkasumas walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyoota naannichaa hunda kabajuu qabu jedhan. Lolli Israa'el Hamaas gara biyyoota naannichaatti babal'achuu akka danda'u UAE'n ibsite. Ministeerri itti aanaan dhimma alaa United Arab Emirates lola Israa'el Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru gara biyyoota naannichaa keessa jiranitti babal'achuu danda'a jechuun sodaa qaban ibsan. Haalli naannicha keessa jiru dho'uuf fiixeerra gaheera jechuun ibsan ministeerichi. Walitti bu'iinsi kun hammaachuu fi babal'achuun isaa amanamaadha. Gareen shororkeessitoota ammoo carraa kana fayyadamuun aayidooloojii isaanii babal'ifachuu irra darbanii gara maraamartoo walitti bu'iinsaatti nu galchuu danda'u jechuun Nuur Alkaabii konfereensii imaammata Abuu Daabiitti gaggeeffame irratti dubbataniiru. Jaarsummaa Ameerikaatiin hariiroon dippiloomaasii Israa'el waliin qabu bara 2020 kan jalqabde UAE'n dhukaasa dhaabuun namoomaa akka taasifamuuf cimsitee hojjechaa jiraachuu Alkaabiin ibsaniiru. Carraaqqiin hundinuu namoota nagaaf eegumsa taasisuu fi walitti bu'iinsa kana atattamaan dhaabsisuu irratti xiyyeeffata jedhan. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamaas garee bilisa baasaa malee shororkeessaa miti jedhan. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamzaa Abii Barreen haasawa kamisa taasisaniin gareen Hamaas jaarmiyaa shororkeessaa osoo hin taane garee birmadummaa lafa Filisxeem tiksuuf qabsaa'uudha jedhan. Ministeerri muummee Abii Barreen yaadannoo waggaa 2ffaa Sheikh Abdul Qaadir Jeelan Moqaadishootti gaggeeffame irratti haasawa taasisaniin Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti rakkoo uumaa jiraatus uummanni Somaalee waan Filisxeem keessatti ta'aa jiru akka hin daganne jechuun dhaamaniiru.
mootummaan Filisxeem magaalaa guddoo ishee Al-Quddus yookiin Yerusaalem ta'uu hanga arginutti araarama hin qabnu. Dhiigni uummata Gaazaa jalqaba bilisummaa Al-Aqsaati jedhan.